jirtu hordoftoota chaanaalii ASTECH Tube hundaafuu egaa har'a viidiyoo gabaabaa barbaachisaa tokko hojjedhee isinii dhiyaadheetiin jira. Viidiyoon keenyaas akkamitti USB Fileshii koompitara yeroo windoon caanamu buut akka godhamu akkamitti karaa salphaa ta'een koomaandiitti fayyadamuudhaan buut akka itti godhamu walumaan haa ilaallu. Warsa chaanaalii kiyya subscribe naan godhin akka subscribe naa gootan isin gaafachaa. Gama viidiyoo keenyaatti seenaa koomaandii USB keenya erga itti galfanneen boodatti koomaandi prompt irra galuudhaan disk partii jennee barreessinaa jechuudha. Disk partii jennee erga barreessineen boodatti akkanatti nu dhufa. Erga akkanatti nu dhufeen booda yes jechuudhaan adimiinii ta'uu isaa mirkaneeffannaa. Achiin boodatti ammaas disk partii jennee barreeffannaa itti. Then akkana nu dhufa USB keenya itti galuu isaa nuuf himee jira jechuudha. Select list disk akka nu garsiisuuf list disk jennaan. List disk jechuudhaan akkanatti nu himaa disk waan disk 0 jira. Disk 0 our computer storage dha by default 930 GB teeraa takka yookiin 1000 takka jechuudha. Then USB keenya GB 32 by default 29 GB jeekaa saniifuu kan filannaa select disk waan jennaan jechuudha. Kan boot godhu yaanu disk waan waan ta'eef. Then clean jennaan amma disk waan is select ta'ee jira. Clean goona jechuudha ni qulqulleessina. Clean goona erga clean goonee boodatti amma clean nu ta'ee jira. Clean success erga ta'ee boodatti partition humnaa jechuudha. Create partition primary. Create partition primary success ta'ee jira nu ta'ee jira. Then select partition 1 jennaan jechuudha. Select partition 1. Select partition 1. Select dogongora waan qabuuf select partition 1 irra deebinee partition 1 karaa seera qabeessaa ta'een barreessina. Akkanatti partition 1 is now select siin jee jira. Maal godhu ofii kana boot godhuudha format jennaan. Format fs which is equals to fat 32 quick jennee itti barreessinaa jechuudha. Ni eeggannaa hanga daataa yoo jiraate 0 100% hanga si ga'u ni eegganna. Saniif karaa salphaa ta'een amma daataa waan qabneef USB keenya formaatiif ta'ee jira yookiin boot ta'ee jira jechuudha. Maaltu hafe maaltu kana ta'ana active USB keenya akka ta'uuf goona jechuudha. Active akka ta'u goona active ta'ee jira. Itti aanuudhaan assign letter goona. Assign letter erga ittiin boodatti maali letteriin partitionii computer keessa jiru C fi D dhaan nagaa waliin fakkaanni qubee addaa kan nuuf qabda. Yoonii fi qubee D waan C kan ta'eef kan computer jiru wal fakkaataa kan yoo kan ta'eef computer hidin godhuu waan danda'uuf jecha amma Z kannaa fi Z kanneefiitiin jira jechuudha. Then exit jeetiin command irraa ba'uudhaan gama window keenyaatti maaliif fayyada amma USB format ta'ee fi kan akkanumatti format goonee fi karaa CMD dhaan format goonee waladda. Sababni isaa kun window setup irra kaa'uudhaan amma window 10 setup qaba. 8 illee qaba. Window setup irra kaa'uudhaan computer qollofamee password isaa wallaalame yookiin kan window fail godhe caanuu ni danda'ama jechuudha. Haala salphaa ta'een replace goona ni eegannaa hanga dhibban guutuu kana jechuudha. Window installation video itti aanu irrattiin karaa bareedaa karaa salphaa ta'een isinii hojjedha. Har'aaf viidiyoon keenya kanuma. Warri subscribe channel ASTECH Tube nu godhin subscribe nu godhaa, like share nu godhaa. Galatoomaa fayyaa ta'a.